Biiroon daldalaa magaalaa Finfinnee abbootii qabeenyaa kuusaa boba'aa qaban waliin mari'ate. Xiyyeeffannoon marichaas gabaasa waliin gahinsa dhiyeessii boba'aa fi rakkoo namtolchee hanqinoota boba'aan uumaman hambisuu irratti kan fuulleeffatedha. Abbootiin qabeenyaa kuusaa boba'aa waltajjii kana qooddatanis waliin gahinsa boba'aa irratti malaamaltee jiru kaasanii jiru. አዲስ አበባ ላይ ያሉ ማደያዎች ለክላይንቶቻቸው ነዳጅ ማቅረብ ከፈለጉ ዛሬ ከፍለው ነገ ማግኘት የሚችሉበትን አሰራር ማቅረብ ነው። Buufataaleen kuusaa boba'aa magaalaa Finfinnee keessa jiran bifa barbaadameen boba'aa akka dhiyeessan yoo barbaadame gaafii raabsaaf dhiyeessinu yeroo gabaabaa keessatti akka raawwatu gochuudha. Nuti qaama dhimmi isaa ilaallatuuf gaafii yoo dhiyeessinu kallattiin Jibuutidha akka ajajannu nutti himu. Sun immoo guyyaa hedduu fudhata. Kanaaf kuni harka mootummaa jira waan ta'eef osoo nuti haala ittiin dhiyeessiin kun ariifatu taasiftanii nu bira komiin boba'aan hin jiru jedhu ni xiqqaata. ተገልጋይን የሚቀጣበት ስርዓት የለውም። ብዙ ጊዜ አሁን በተለይ ምሽት ማን ፈየደምቶት አደቡ እንጅሩ keessuma galgala konkolaataan gurguddaan erga boba'aa hammaan guddaa waraabbatanii duuba tajaajila teleebirrii waan fayyadannee fi waan ittiin kaffaltii raawwatan dhabu. Nuti rakkannee gurguraa jirra. Tajaajila teleebirrii qabaatanulle siisteem isaanii hojjetu. Kana sirreessuun barbaachisa. Nu qofarratti dhiibbaa gochuun sirrii miti. Uummanni tajaajila kanatti akka madaqu gochuun dirqama. Amma falli rakkoo namtolcheen waliin gahinsa boba'aa gufachiisanii fi malaamaltummaa faala mijeessan jiraachuu bannee hojimaanni walxaxaan kun akka irraan deebiin irratti hojjechuu qabna kan jedhan ammoo hooggantuu biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee አዲ አቢባ ስራጂ በጣም 24 ሰዓት መስራት አለበት። በርካታ መኪናዎች ከአዲስ አበባ buufatni boba'aa sa'aatii 24 tajaajilaaf banaa ta'uu qaba. Konkolaataa gurguddaa fi kanneen hojiilee misoomaa irratti bobba'aniif akka raabsaman ni beekna. Garuu ammoo halkan kan waraabaman karaa teleebiriin kan kaffaltiin hin raawwatamne baay'eedha. Isaan kan hedduus to'anneerra. Hedduun keessan rakkoo kana ifatti himtanii akka sirreessuuf waadaa galtuu jennee eegne garuu mootummaatti quba qabdu. Ammaa booda garuu qajeelfamni ba'e hojimaata namtolcheen rakkoo dhiyeessii boba'aa mudachuunis ajandaa hin ta'u. Boba'aa mootummaan sharafa alaa guddaa itti dhangalaasee alaa galchuu haala malleen kontiroobaandiif yoo oolu ta'anii ilaaluun mataan isaa yakka kan jedhan ajajaa olaanaa waliigalaa qajeelcha poolisii magaalaa Finfinnee Leetinaal Jeneraal Asiraat Denneeroo kana yoo jennu abbootii qabeenyaa qofa osoo hin taane dambii kabachiistonni waliin dha'iinsa kana keessatti hirmaatanis jiraachuu eeran. Kun amma booda gara seera qabeessummaatti akka deebi'us akeekan Leetinaal Jeneraal Asiraat Denneeroo. ነዳጅ መግባት አልቀረም። የቀረበ ነው፣ መንግስት ያቀረበ ነው። መንግስት የሚያቀርበው ችግር እንኳን አቅርቦት ችግር ቢኖር አሁን ችግር አለኝ ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው መሄድ ያለበት የሚል መንግስት boba'aan dhiyaachaa jira. mootummaanis dhiheessaa jira. dhiheessirratti yoo rakkoon nu mudate haala kanaan fayyadamaa jedhee kan beeksisuu qabu mootummaadha. yaadonni amma dhiyaachaa jiran kan rakkoo kana madaalan miti. qaamni mootummaa abbootii qabeenyaatti quba qabu. abbootiin qabeenyaa immoo mootummaa komachuun sirrii miti. tarkaanfii fudhachuun salphaadha. garuu mari'annee hojimaata badaa xiqqeessuu qabna. akkanatti hin fullaanu. abbootii qabeenyaa qofaa osoo hin taane to'attoota rakkoo qabanis toora qabsiisuun barbaachisaadha. Buufataaleen boba'aa bifa haqa qabeessa ta'ee fi dambii ba'ee hojiirra oolchin sa'aatii 24 banaa ta'uu osoo qabanuu haalli ittiin hanqinni boba'aa magaalicha keessatti akka uumamuuf sababa ta'an amma booda toora akka qaban kan himan ammoo kantiibaa Ixaanaa fi hoogganaa biiroo misooma industirii magaalaa Finfinnee obbo Yaanxiraar Abbaay. የተቆጣጣሪ ድርሻ ድክመት ነው። rakkoo kabachiistota dambiiti moo rakkoo daldala seeraan alaati kan jedhu sirriitti adda baasneerra. Fakkeenyaaf ammoo nuti buufataalee boba'aa 2 fi 3 irratti tarkaanfiin fudhannu ni jiraata. Garuu kallattiin boba'aan alaa dhufee kuusaa bobaatti galuu sa'aatii 24 tajaajilaaf banaa akka ta'u hojiilee misoomaa mootummaan hojjetu akka tumsu yaadameeti. Kana gochuuf ammoo abbootiin qabeenyaa kuusaa boba'aa qaban dirqama qabu. Qaamolee asirratti karaa seeraan alaa hirmaatan irratti ammoo qaamni dambii kabachiisuu tarkaanfii fudhachuu qaba. Qoonni hojii ifa ta'es jira. Isa hojiirra oolchuudha. Hojimaata badaa keessumaa dhiyeessii boba'aa gufachiisu kanarratti akkaataa qajeelfama baheen tarkaanfii fudhachaa turree ammas cimsineetti fufu.